Suma isaan laalan eegaa bar waan qabatamaa takka amma bakka biraa yoo laalle qaroomina hawaasa tokkoo yoo diide hawaasni sun achumaan ni kufa ni muuga ni du'a qaamumaan jira malee qaroomina isaa diide kanoo quraana dhabamsiisne yoo jaan onnee keessa jira quraanni masaraa qabatamaan akka qabatamtu qaban ture rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam masaraan hin jirtu garuu onnee irra dalagan tanaafi eega rasuulillee du'an booda khilaafaan itti fufte Umayyad Empire dawlaan Umayyaan ni dhufte diiguun dandeenya islaama Abbaasiyyaa dawlaan Abbaasii Empire ni dhufte Saljuq Dynasty Ottoman Empire Ayyubid Dynasty Mamluk Dynasty hatta Adaal sultaanetiin teenya ta'e Itoophiyaa ta'e Imaam Ahmad Ibrahim Al-Ghazii tunillee dhaabame bakka akkamitti hawaasa onnee irra dalagame kan kanaaf ilaalchisaa gaayaan isaa ta'umaa jannata waan ta'eef onnee irratti waan dalagameef hagana turre deemnee eega zamanaawwinnat wanni yaamu kun dhufee banne jechuudha. Jarri akkuma rasuulli onnee irra dalagee asiin nu geetti nutis onnee irra nu dalagaa. Jarri akkuma rasuulli onnee irra dalagee asiin nu geetti nutis onnee irra nu dalagaa. Faashinaan nu dhamaasan, aartii, muuziqaa, filimaan nu dhamaasan akkasi onnuma irra dalaganii ofuu dandeenyee jirra. Garuu ha'uuf teenya guyyaan nuti kaanu fa'uun jiru inshallah.